Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya bakka jirtan maraatti sanaa qabu jecha Gadaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduu keenya guyyaa har'aatiif qindeeffanneen isinitti himaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaaf aarsaa kamuu kaffaluuf qophiidha jedhee raayyaan ittisa biyyaa. Hawaasni Oromoo Meelbarnii fi Kaalgaarii jiraatan ayyaana Irreechaa kabajan. Harmeen hoogganaa Baa'oo Jaal Mikaa'el Booraan Aadde Altaayyee Barkeessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Waldaan Qorannoo Oromoo Dr. Hayilee Fidaa fi Sheek Bakrii Saphaaloof beekamtii kenne. Magaalaa Finfinneetti balaan lolaa fi siiga lafaa mudachuu waan danda'uuf jiraattonni akeekkachiifaman. Mishigaanitti namichi tokko dhukaasa banee waldaa gubee namoota 4 galaafachuun himame. Amma gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu guyyaa har'aa isinitti himuudhaan isin wajjin turtii kan taasisu ana Maanu'eel Naggaati. Faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuuf aarsaa kamiyyuu akka kaffalu raayyaan ittisaa biyyaa Itoophiyaa ibse. Raayyaan ittisaa biyyaa Itoophiyaa haala yeroo irratti ibsa baaseef aarsaa kamiyyuu kaffaluuf qophii ta'uu ibse. Dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan itti jirtu irrattis yaada isaa qoodeera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa gubbaatti ibsa baaseen gaaffii buufata doonii Asabii fi Galaana Diimaa irratti ka'aa jiru sirrii akka hin taanetti afaan faajjuun baandummaadha jedhe. Ministeerichi ibsa guyyaa ayyaana masqalaa jechuun fulbaana 27/2025 baaseen Itoophiyaa fedhaa fi jaalala keenyaan duunuuf bareechinee beekna mata duree jedhu barreesseera. Ibsa kana keessatti dhimmi Galaana Diimaa fi Asab waggoota 13 darbaniif dhibdee Itoophiyaa keenyaa ta'e kabajaa akka biyya guddootti qabdu xiqqeesseera. Faayidaa tarsiimawaa ji'oopolitiksiin argamsiisus dhabsiiseera jedhama. Dabaluudhaanis gaaffiin hulaa Galaana Diimaa sadarkaa addunyaatti gaafatamuun loltoota Itoophiyaatti miira gammachuu uumeera jedhama. Dhimma kanaan wal qabatee aarsaa kamuu kaffaluuf qophaa'inni jiraachuus ibse. Mirkanaa'uu faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaaf aarsaa kamuu kaffaluuf sekendii tokkoof kan qalbii hin irree ta'uu mirkaneessinaa jedha raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa. Itoophiyaan irra deddeebiin Galaana Diimaarraa handaara argachuu ishee akka hin oolle ibsaa jirti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haaromsaa wayita eebbisan Itoophiyaan hulaa ittiin baatee galtu ni tolfatti jedhaniiru. Waggaa 30 duraa Galaanni Diimaa harka Itoophiyaa ture jechuun dogoggorri hulaa galaanaa dhabsiise baruun sirreeffamaa jechuunis dubbataniiru. Haasaan aangawoota Itoophiyaa Asmaraan eekkamsiiseera. Mootummaan Eertiraa deddeebiin dubbii Finfinneerraa dhagahamuu ibsa baasuun balaaleffataa jira. Raayyaan ittisaa biyyaa Itoophiyaa hidhi haaromsaa eebbifamuu tuquun gaaffiin Galaana Diimaa sababa hin milkoofneef hin jiru jennee cimsinee amannaa jechuun ejjennoo isaa ibseera. Bu'uura kanaan gaaffii Galaana Diimaa ija kamiinuu sirrii miti jedhanii afaan faajjessuuf yaaluun baandummaa alatti sababa amansiisaa tokkollee hin qabus jedhe. Itoophiyaan torban darbe keessa hoogganoota waraanaa 66 ta'aniif guddina gulantaa kenniteetti. Sagantaa kana ilaalchisee tajaajilli oduu Itoophiyaaf ibsaa kan kennan dubbii himaan ministeera ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Geetnet mirga qaama bishaanii fayyadamuu fi gaaffii hulaa galaanaa wajjin wal qabatee ta'ii dhalatu kamiifuu qophaa'uu qabdaa jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Itoophiyaan hidhamtuu teessuma lafaa taatee hin haftu jechuun isaanii ni yaadatama. Ayyaanni Irreechaa kutaalee addunyaa iddoo garaagaraa iddoo dhalattoonni Oromoo jiranitti kabajamuu itti fufeera. Haala kanaan dilbata kaleessaa hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornii fi naannoo ishee akkasumas immoo Kanaadaa magaalaa Kaalgaarii fi naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa bifa ho'aa ta'een kabajuun himame. Ayyaanni Irreechaa kutaalee addunyaa iddoo garaagaraatti bakka dhalattoonni Oromoo jiranitti kabajamuu itti fufeera. Haala kanaan dilbata kaleessaa hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelbarnii fi naannoo ishee jiraatan tokkummaan ayyaana Irreechaa kabajuun himame. Oduudhuma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgaariitti Irreechi haala ho'aa ta'een kabajamuun himameera. Hawaasni Oromoo magaalaa Kaalgaarii fi naannoo ishee jiraatan hedduminaan ba'uun sirna kabaja ayyaana Irreechaa irratti tokkummaan uffata aadaan faayamanii argamaniiru. Namoonni Irreechaa irratti argamanis Irreechi irree keenya mallattoo ibsituu tokkummaa Oromooti jedhaniiru.
Harmeen hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Mikaa'el Booran du'aan addunyaa kanarraa boqochuun himame. Dhaabni adda bilisummaa Oromoos du'aan boqochuu harmee hoogganaa isaatti gaddi guddaan itti dhaga'amuu ibsa baaseen beeksiseera. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n du'aan biraa dhabuu haadha qabsaawaa fi miseensa hoogganaa ABO Jaal Mikaa'el Booranitti gaddi itti dhaga'ame guddaa ta'uu ibse. Adde Altaayyee Barkeessaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qebbee Araddaa Leeqaa Koobbachaa ganda golbootti abbaa isaanii obbo Barkeessaa Milkii fi haadha isaanii adde Arfaasee Risaa irraa bara 1940tti dhalatanii jedhee ibsi ABO'n baase. Bara 1986 ijoolleen isaanii lama miseensa shanee gumii sabaa ABO yeroo ammaa Jaal Mikaa'el Booranii fi Abbabaa Baqqalaa xiqqummaatti sochii qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu kan godina dhihaan mootummaa dargiitti geggeeffamaa turetti makamuun roorroo fi doorsisii qaamota mootummaa dargiitiin itti hammaachaa turu seenaan isaanii ni ibsa. Roorroo fi dhiibbaan siyaasaa bara mootummaa abbaa irree dargii maatii haadha Mikaa'el adde Altaayyee irratti jalqabe osoo hin dhaabbatin bara mootummaa wayyaanee ammoo caalaatti hammaachuun itti roorrisuu fi hiraarsuun itti fufe. Sababa kanaanis obbolaan Jaal Mikaa'el warri qe'eetti hafanis akkuma ilmaan Oromoo biroo nagaadhaan dalagatanii jiraachuu fi baratanii hojii argachuu dadhabuun maatii qe'ee gadhiisee karaa faffaca'uuf akka dirqame seenaa maatii kanarraa hubachuun ni danda'ama. Adde Altaayyeen jireenya gidiraa bara hedduu roorroo mootummoota Itoophiyaa keessummeessaa yaada ijoollee isaanii qabsoof baateen mankaraaraa waggoota 32 booda bara 2018 wayitaa hoogganni ABO biyyatti deebi'e ijoollee isaanii lamaan Jaal Mikaa'el Booranii fi Abbabaa Baqqalaa deebi'anii ijaan arguu danda'an. Adde Altaayyee Barkeessaa bara dheeraaf yaadaa fi hawwii ijoollee isaaniin qara ilaalaa turan deebi'anii arganis gammachuun isaanii osoo hin turin ilmi isaanii miseensa hoogganaa ABO ta'e Jaal Mikaa'el miseensotaa fi hoogganoota ABO hedduu waliin bara 2020 keessa mana hidhaatti darbatame. Hidhamuun ilma isaanii adde Altaayyeetti yaaddoo fi dhiphuu uumuu fayyaa dhabuu fi umuriin maanguddummaas dabaluun laaffachaa akka dhufan seenaan isaanii as dhiyoon ni hubachiisa. Keessumaa ilmi isaanii Jaal Mikaa'el Booran daba siyaasaa mootummaa biyya bulchuun bal'eessaa malee himata seeraa tokko malee hidhamuun guddoo isaan dhiphisuun dhukkubbii sammuu itti ta'een umurii fi fayyaa dhabuu sanaan waggoota 4 fi walakkaa dhadhaabbata yookaan uleetti rarra'aa ilma isaanii ijaan arguuf manneen hidhaa fi buufataalee poolisii irra marmaaruun hiree isaanii maanguddummaa keessaa taate. Bira darbee wayita hoogganoonni fi qondaalonni ABO 7 kan ilmi isaanii Jaal Mikaa'el Booran keessatti argamu hidhaa seeraan alaa yeroo dheeraa booda hiikaman adde Altaayyeen gidiraa fi yaaddoo bara dheeraa irra turee fi dhibee keessootiin laaffatanii ilmi isaanii simatan. Dhibee fayyaa isaa irra bubbulee yaalamaa osoo jiranii fulbaana 27 bara 2025 sa'aatii 3 irratti waggaa 85ffaatti du'aan addunyaa kanarraa godaananiiru. Adde Altaayyeen ilmaa intala horanii haadha ijoollee dhiiraa 5 fi dubaraa 4ti. Sirni awwaalchaa adde Altaayyee gaafa fulbaana 28 bara 2025 magaalaa Finfinnee naannoo Jarman Addabaabaayii jedhamuun beekamutti kan argamu Bataskaanaa Gabreelitti raawwatameera. Waldaan qorannoo Oromoo hayyoota gurguddoo lamaaf beekamtii kennuun himame. Hayyoonni kunneenis Dr. Hayilee Fidaa fi Shee Bakirii Saphaaloo akka ta'an himameera. Waldaan qorannoo Oromoo kaleessaa kitaabilee seenaa Oromoo 7 kan hayyoota Oromoon barreeffame yeroo eebbisiisu gumaacha hayyoonni darban guddina afaan Oromoo keessatti taasisaniif sirna beekamtii kennuu taasise. Kanuma irraa ka'uun Dr. Hayilee Fidaa fi Shee Bakirii Saphaaloof beekamtii kenneera. Waldaan qorannoo Oromoo kitaabilee seenaa hayyoota Oromoo gara nama 14tiin barreeffaman kan eebbisiise yoo ta'u, kitaabilee 7 kunneen seenaa aadaa, falaasamaa fi eenyummaa Oromoo irratti qorannoo bilchaataa taasisuun kan qophaa'an ta'us ibseera. Walitti qabaan boordii waldaa qorannoo Oromoo Dr. Baqqalaa Guutamaa kaleessaa sagantaa eebbaa kan hoteela Illiitti qophaa'e irratti argamuun haasawaa taasiseen seenaa dogoggoraa Oromoo fi Oromiyaa irratti barreeffame sirreessuun seenaa dhugaa Oromoo baasuuf kitaabonni kunneen akka barreeffaman himan. Sagantaa eebbaa kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoo fi hayyoonni Oromoo fi keessummoonni hedduun argamaniiru. Magaalaa Finfinneetti balaan lolaa cimaa fi sigignii lafaa mudachuu akka danda'u himame. Kanaaf ammoo ejensiin meetirooloojii biyyaalessaa Itoophiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattota akeekkachiisaniiru. Dhaabbanni raagaalee qilleensaa Itoophiyaa guyyoota itti aanan keessa Itoophiyaa naannolee garaagaraatti rooba idilee ol ta'e kan roobu ta'uu fi kunis balaa lolaa hamaa uumuu akka danda'u beeksise. Komishinii ittisa balaa magaalaa Finfinnees odeeffannoo kana dhaabbata kanarraa fudhachuun dhimmicha hordofaa akka jiru ibseera. Obbo Dassiisaa Xoonaa Daayirektarrii qorannoo balaa dhaabbatichaa haaluma kanaan sababa rooba idilee ol ta'uu maluun balaan lolaa fi siga lafaa dabaluu akka danda'u akeekaniiru.
Kanaafuu lolaa fi siiga lafaa dabalatee balaawwan biroo hawaasa mudachuu danda'an irraa of eeguunii fi balaa hir'isuu irratti hubannoo bal'aa kennuun barbaachisaa ta'uu fi kanuma irratti hojjetamaa akka jiru ibsan. Balaa irraa barachuu hin qabnu kan jiran obbo Daasisaa Xoonaa hawaasni qajeelfamaa fi of eeggannoo qoodaa fudhattoonni dhimmi ilaallatu kennan fudhatanii hojiirra oolchuu akka qaban dhaaman. Balaa hir'isuu malee guutummaatti dhabamsiisuun akka hin danda'amne cimsanii kaasuun haa ta'u malee sababa bokkaan guddaan guyyoottan as deemanii roobuu maluuf balaawwan mudachuu danda'u jedhamanii eegamanuuf of eeggannoon bal'aan taasifamaa akka jiru himuu isaanii Ahaduun gabaaseera. Mishigaanitti namichi hidhatee tokko konkolaataan waldaatti seenuun dhokaasaa banee namoota 4 yoo ajjeesu namoota biroo 8 ammoo madeessuun himame. Namichi kun boodarraa dhokaasaa poolisoonni bananiin ofiis lubbuun darbuun himameera. Mishigaanitti hidhataan tokko konkolaataadhaan waldaa amantoota kiristaanaa konkolaataadhaan cabsee seenee dhokaasa banuun ibiddatti qabsiisee namoota 4 galaafatee namoota biroo 8 ammoo madeesse. Poolisiin Mishigaan hidhataa kanaatti dhokaasuun ajjeesuu ibseera. Haleellaan kun waldaa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints jedhamu irratti wayitaa amantoonni dhibbaan lakkaa'aman walitti qabamanii sagantaa geggeessaa jiranitti akka raawwatame ibsameera. Hidhataan kun Toomaas Jaakob Saanfoord kan jedhamu yoo ta'u gaheessa ganna 40 ta'uu fi iddoo konkolaataa dhaabanitti poolisiin ajjeefamuun gabaafameera. Kaayyoon gochaa kanaa maal akka ta'e ammatti hin taane ammoo haleellaa xiyyeeffannoon raawwatame ta'uu ibseera. Hidhataan kun dhokaasa banee daqiiqaa 8 booda poolisii dafee naannicha qaqqabeen itti dhokaafamee ajjeefame. Wayitaa dhokaasni banamu amantoonni daa'imman dhoksaa turan jedhameera. Warra du'an keessaa namoonni 2 itti dhokaafamee ajjeefaman, warri biroon 2 ammoo du'anii argaman. Booda gareen poolisii addaa boombii dhokataa sakatta'uu naannichatti bobbaafamu poolisiin Mishigaan ibseera. Waldittiin ibsa baasteen gadduu ishee ibsiteetti namoota miidhamaniif ni kadhannaa jette. Waldichi ibiddaan miidhaa guddaan irra gaheera. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork fuulli Feesbuukii Gadaa Miidiyaa Neetwoork kan hordoftoota hedduu qabu yeroof nu jalaa ugguramee jira. Isa deebisiisuudhaaf carraaqqiiwwan garaagaraa taasisuu irratti argamna. Agarsiistuu garuu oduuf odeeffannoo dabalatee qophiilee keenya kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii fi karaa toora Tiwiitarii yookaan Eksiin hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaadhee kan agaammatti hordoftan ture ana wajjin sa'aatii oduu itti walitti deebina. Agarsiistuu qophiilee keenya kanneen biroo wajjiniin turtii gaarii.